Kun kan qilleensarra oolu miti. Akaakuu barnootaa barnoota gadaa kutaa lammaffaa mata dureen aadaa fi aadmalee lakkoofsa sagantaa sadaffaa seemisteera tokkoffaa bara barnootaa 2015 sagantaan kun yeroo gabaabaa booda isinii dhiyaata. Kun Biiroo Barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota gadaa kutaa lammaffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa sadaffaa mata dureen aadaa fi aadmalee kan jedhu ta'a. Qopheessaan Xurunaa Waaqjiraa. Attam jirtu barsiiftuu. Attam jirtu barsiisaa. Barattootaa nagaa keessanii? Barattootaa barnoota keenya torban darbee ni yaadattu? Eeyyee, torban darbee mata duree Tolee Abboo jedhuun naannolee Oromiyaa adda addaa fi nyaata aadaa isaanii Matakkalitti nyaanni cumboo akka beekamu, Oromoonni Karrayyuu gootummaan beekamoo ta'uu isaanii, Harargeen biyya jaalalaa ta'uusaa fi handhuurri Oromiyaa Finfinnee akka ta'e barannee turre. Barattootaa har'a immoo aadaa fi aadmalee mata duree jedhuun barnoota qabannee dhiyaanneerra. Barannoo kana erga barattanii booda gochoota aadaa fi aadmalee addaan ni baaftu. Faayidaa gochaan aadaa qabuu fi miidhaa gochaan aadmalee qabu ni tarreessitu. Wantoota aadaa fi aadmalee adda baaftanii beektu? Wantoonni dhugaa ta'anii fi hawaasa biratti fudhatamummaa qaban aadaa yommuu jedhaman, wantoonni soba ta'anii fi hawaasa biratti fudhatamummaa hin qabne immoo aadmalee jedhamu. Barattoonni seenaa fi sanyiin ana bira jiru. Barattuu seenaa. Mee wantoota aadaa ta'an nutti himi. Tole barsiisa. Dhugaa dubbachuun aadaadha. Maanguddoo kabajuun aadaadha. Gorsa maatii dhaga'uun aadaadha. Sanyii atis mee dabalii wantoota aadaa ta'anii nutti himi. Tole barsiisa. Qulqullina ofii eeggachuun aadaadha. Biqiltuu dhaabuun aadaadha. Maatii ofii hojii gargaaruun aadaadha. Gaariidha. Seenaa mee amma immoo wantoota aadmalee ta'an nutti himi. Kijiba dubbachuun aadmalee. Maanguddoo kabajuu dhabuun aadmaleedha. Tole, mee sanyii atis wantoota aadmalee ta'anii dabalii nutti himi. Gorsa maatii diduun aadmalee. Qulqullina eeggachuu dhabuun aadmalee. Biqiltuu kunuunsuu dhabuun aadmalee. Gaariidha. Barattootaa yommuu barattoonni sanyii fi seenaan wantoota aadaa fi aadmalee ta'an adda baasanii himan dhaggeeffattanii? Gaariidha. Barsiisaa, barsiiftuu, mee barattoota bakka lamatti qoodaatii garee tokkoffaa wantoota aadaa ta'an, gareen lammaffaa immoo wantoota aadmalee ta'an akka mari'atanii isinitti himan taasisaa. Daqiiqaa 3tti fayyadamaa.
Isin galateeffannaa barsiisaa. Galatoomaa barsiiftu. Wantoota aadaa ta'anii fi aadmalee mari'attanii adda baasuun barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti himtanii gaariidha. Mee amma immoo waan barattan keessaan gaaffii isin gaafadhaa. Deebii isaa barsiisaa yookaan barsiistuu keessanitti dabareedhaan himaa. Qalama hatuun aadaa moo aadmaleedha? Irran deebi'aa. Qalama hatuun aadaa moo aadmaleedha? Isin galateeffannaa barsiisaa. Galatoomaa barsiiftu. Deebiftanii barattootaa. Ba'eessa. Qalama hatuun aadmaleedha jennaan sirriidha. Barattootaa, wantoonni aadaa ta'an akkuma nu fayyadan, wantoonni aadmalee ta'an immoo nu miidhu. Kanaaf wantoota aadaa fi aadmalee adda baafnee beekuu qabna. Kanarratti faaruu barattoonni kutaa lammaffaa qopheeffatan hordofaa. Wajjin nyaachuun aadaa, wajjin dhuguun aadaa, waliin hojjechuun aadaa, waliif dirmachuun aadaa, wal jajjabeessuun aadaa, kan kufe kaasuun aadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa. Ofittummaan aadmalee, of tuulummaan aadmalee, gorsa diduun aadmalee, hojii diduun aadmalee. Wajjin nyaachuun aadaa, wajjin dhuguun aadaa, waliin hojjechuun aadaa, waliif dirmachuun aadaa, wal jajjabeessuun aadaa, kan kufe kaasuun aadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa. Ofittummaan aadmalee, of tuulummaan aadmalee, gorsa diduun aadmalee, hojii diduun aadmalee. Barattootaa, mee amma immoo walaloo faaruu faarfatameen isiniif dubbisaa dhaggeeffadhaa. Waliin nyaachuun aadaa, waliin dhuguun aadaa, waliin hojjechuun aadaa, waliif dirmachuun aadaa, wal jajjabeessuun aadaa, kan kufe kaasuun aadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaatii itti yaadaa. Ofittummaan aadmalee, of tuulummaan aadmalee, gorsa diduun aadmalee, hojii diduun aadmalee. Baraa yaa ijoollee. Dhaggeeffattanii barattoota? Gaariidha. Mee amma immoo faaruu faarfatame nu waliin faarfadhaa. Barsiisaa, barsiiftuu akka isaan nu waliin faarfataniif barattoota jajjabeessaa. Faarfachuuf 1, 2, 3. Wajjin nyaachuun aadaa, wajjin dhuguun aadaa, waliin hojjechuun aadaa, waliif dirmachuun aadaa, wal jajjabeessuun aadaa, kan kufe kaasuun aadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa. Ofittummaan aadmalee, of tuulummaan aadmalee, gorsa diduun aadmalee, hojii diduun aadmalee. Wajjin nyaachuun aadaa, wajjin dhuguun aadaa, waliin hojjechuun aadaa, waliif dirmachuun aadaa, wal jajjabeessuun aadaa, kan kufe kaasuun aadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa, cimsaa itti yaadaa. Ofittummaan aadmalee, of tuulummaan aadmalee, gorsa diduun aadmalee, hojii diduun aadmalee. Barattootaa, mee wantoota aadmalee ta'an akka wal cina teessanitti walitti himaa. Barsiisaa, barsiiftuu akka barattoonni walitti himaniif jajjabeessaa. Daqiiqaa 2tti fayyadamaa.
Isin galateeffannaa barsiisaa. Galatoomaa barsiiftuu. Walitti himtanii barattootaa. Gaariidha. Gochaawwan aadmalee ta'an hattummaa, soba, ofittummaa, of tuulummaa fa'i yoo jettanii mari'attan gaariidha. Amma immoo waan barattan keessaan gaaffii isin gaafadhaa deebii harka baasuun barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti himaa. Barsiisaa, barsiiftuu deebii irraa nuuf fuudhaa. Waliin nyaachuun aadaadha moo aadmaleedha? Irran deebi'aa. Waliin nyaachuun aadaadha moo aadmaleedha? Isin galateeffannaa barsiisaa. Galatoomaa barsiiftuu. Deebiftanii barattootaa. Ba'eessaa. Waliin nyaachuun aadaadha yoo jettan sirriidha. Egaan barattootaa barnoota keenyaarraa kanuma irratti xumurraa. Torban mata duree hokkola saree jedhuun barnoota qabannee dhiyaannaa. Hanga sanatti nagaan turaa barsiisaa. Nagaan turaa barsiiftuu. Nagaatti barattootaa.